ke mana sana la warra jiruudha sin warra ooleedha amma yuusi eebbisna barabaraan maqaan kee kan eebbifame ilaahi waaqayyo hundumtuu galata kee ofirraa qaba sin dawaa kan hin baatamne jiru sin kan hin darbine jiru sin xaxaa seeqanaa irra tarkaanfatee as kan hin deemne jiru sin boolla deemii qotee qaxxaamuree kan darbe waaqayyo gooftaa hin darbine hin jiru hundumtuu gaarummaa kee keessa jiraata barabaraan ulfinni siifaa ta'e barabaraan ulfinni siifaa ta'e barabaraan galanni siifaa ta'e yaa waaqayyo hamma nuuf gale si eebbisna hamma gaarummaan kee nurra jiru osoo hin taane hamma gargaarsi kee nurra jiru osoo hin taane hamma nuuf gale maqaa kee ol qabna amma iyyuu barabaraan galanni siifaa ta'e utuu si galateeffannus kadhanna gaarummaa ati nuuf goote tola kee oolmaa kee dubbannee fixuu hin dandeenye utuu keessi keenya sitti gammadu utuu jireenyi keenya si eebbisu utuu afaanni keenya gaarummaa kee haasa'u immoo si kadhanna cubbamoota danuufi araaramuu baay'iftee fuula kee duratti argamne harki araara keetii nuuf bal'annaan fuula kee duratti argamne jaalalli kee nuuf baay'ateennaan iyyuu warra carraa kan argatu taane maqaa ilma kee isa jiraataatini ammayyuu araarri kee suni dachaa jireenya keenya argatu ammayyuu araarri kee suni dachaa mana keenya argatu araarri kee nama fayyisa araarri kee nama dhaaba araarri kee nama utuba araarri kee nama haaressa araarri kee waaqa jireenyichatti nama baasa maqaa ilma kee isa jiraataatini araarri kee gidduu keenya kan buufate haa ta'u kanaan kan mormu ergaan abbaa ammeenyaa inni inaaftichi inni si waaqeffachuu keenyaan mormu inni si ulfeessuu keenyaan mormu maqaa ilma keessa jiraataatiin kan rukutame haa ta'u maqaa ilma keessa jiraataatiin kan rukutame haa ta'u si waaqeffachuu keenyaan kan mormu si faarfachuu keenyaan kan mormu ulfina si filachuu keenyaan kan mormu amma nan jedha yeroo kana maqaa yesuusin kan diigame haa ta'u galata keenyarraa kan rukutame haa ta'u si ulfeessuu keenyarraa kan rukutame haa ta'u afuurri kee sagalee kee gidduu keenya haa deddeebi'u nu wajjiniin ati ta'e nutti dubbadhu dubbii kee isa qulqulluu sana yaa Waaqayyo dubbii kee isa akka meetii si'a torba qulleeffamee qullaa'aa ta'e sana yaa Waaqayyo dubbii kee isa cabaa fayyisu isa kufee isa kaasu dhukkubsataa isa fayyisu isa gaaffii dhalootaan deebisisan utuu namni fakkinaati nuuf dhiyaase utuu namni fakkinaati nuuf ergi goota waan hundumaa si haa galatu yeroo kana hundumaa dabarsinee si filaanne irraa ati fudhadhu ulfinni kee nu gidduutti haa raawwatu goota waan hundumaa eebbifame maqaa ilma keessa jiraataa Yesuus Kiristoosiin Dalamni waan inni hojjetu akkam jettu sagaleen keessa hin jiraamu akkam jettu waaqayyo nu gargaaree araarri nu baay'atee ayyaanni isaa nu baay'atee jiraanne irra keenya halleluuyaa waan jiraanneef waaqayyo galatoomu nama jala keessa hin jiru bagaarra keessee baga jiraattee naa jedhani bagaarra keessee baga jiraattee naa jedhani Haleluya. Jiraatuun hin ta'a. Har'a ga'uun hin ta'a. Nuyi warra gooftaan baay'ee dhiiseefidha. Warra gooftaan baay'ee darbeef. Warra inni baay'ee gargaare. Araarri isaa warra baay'ateef, ayyaanni isaa, hafuurri isaa baay'atee fi geggeessifi warra raangee maqaa Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Yeroo hundumaatti, bara hundumaatti galateeffamaan, guddaan, jabaan, jiraataan gooftaa keenya. Haleluya. Ergaa gootaa boqonnaa fi lakkoofsa 15 akkas jedha. Cubbuu duraan dhibame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qoramee qaamna garuu isa dadhabbii keenya garaa saba kunne garuu qabnu jedhu. Haleluuyaa.
cubbuutu irraa dibame malee hangafa lubootaa isa karaa hundumaan akka keenya qoramee qabna. Isa dadhabbii keenya garaa sana kunne garuu hin qabna. Haleluuyaa. Gooftaa gaarii qabna. Ameen. Araaraan yeroo hundumaa gara keenya godhu gooftaa gaarii qabna. Mee gooftaa gaarii qaba jedhaa. Gooftaa gaarii qaba jedhaas. Hafuura keenya sassaabannee yaada keenya gooftaa keenya gaarii sadii kana waaqeffannee qabna. Namni hundumtuu waaqeffannaa isaa kan garaa hafuurarraa qaban Yesuus kanaaf akka dhiyeessu hangafa lubaa sanuu yaadu isa gaarii akka dhiyeessu nan barbaada isaanii ta'e. Lafa kanatti kan ulfaate, lafa kanatti kan kabajame Yesuus Kiristoos qofa. Haleluuyaa. Nama qulqulluudha. Haleluuyaa. Waaqeffannaa yeroo kana haleluuyaa. Haleluuyaa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ugafa fura, yuake funda, galate fama ulfata, surake nisodata. Ugafa fura, yuake fata, galate fama ulfata, surake nisoda tamta. Ugafa fura, yuake fata, galate fama ulfata, surake nisoda tamta. Ugafa fura, yuake fata, galate fama ulfata, surake Waaqayyo ati waan addaati, qulqullummaan eenyummaa keeti. Waaqayyo ati waan addaati, qulqullummaan eenyummaa keeti. Waaqayyo Waaqa qulqulluu, Waaqayyo ati waan addaati, qulqullummaan eenyummaa keeti. Waaqayyo ati waan addaati, qulqullummaan eenyummaa keeti. Harka keenya ol kaafannee Waaqayyo Waaqa Waaqayyo Waaqa qulqulluu kana agarsiisa. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo ati Waaqa addaati, qulqullummaan eenyummaa keeti. Waaqayyo ati Waaqa addaati, qulqulluu
Waaqayyo Waaqa qulqulluu, qulqulluu, qulqulluu eenyutu Waaqayyo Waaqa qulqulluu, Waaqayyo, Waaqayyo ati Waaqa addaati. Waaqayyo ati Waaqa addaati. Qulqulluu eenyummaa keeti. Waaqayyo, Waaqayyo ati Waaqa addaati. Qulqulluu eenyummaa keeti. Haleluuyaa. Waaqayyo Waaqa qulqulluu. Bisa Waaqayyo kan? Qulqulluu. Amen, amen. Waaqayyo Waaqa qulqulluu. Waaqayyo, Waaqayyo ati Waaqa addaati. Qulqulluu eenyummaa keeti. Waaqayyo, Waaqayyo ati Waaqa addaati. Qulqulluu eenyummaa keeti. Amen, amen. Waaqayyo Waaqa qulqulluu. Amen, amen. Qulqulluu. Waaqayyo Waaqa qulqulluu. Kita segera Yesus. Dosa dinade payeni, pendosa dinade, pendosa dinade payeni, pendosa dinade, pendosa dinade payeni, pendosa Pendosa dinade,
kita dapat putih, kau saat di rumah cukup. Dapat posisi menenun dan berdiri, ada posisi seragam. Usah ini kita dapat putih, kau saat di rumah cukup. Yesus barang-barang bukan. Yesus barang-barang bukan. Karena Yesus kaya nganjuk. Aras Boris barang-barang senjuk. Kami gambar batu Yesus Kristus karena saya semua turun. Aras Boris barang-barang Yesus. Haleluya. Jadi nanti ini waktu penantian. Haleluya. Sejauhnya berfirman ke Yesus. Haleluya. Yesus semua kita berdoa. Ini wangi yang dicobakan Yesus Kristus semua kita berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin dia belum Yesus itu. Jadi mungkin wangi lagi. Cepet Bapak. Haleluya. Berdengar tema Allah. Che si costruirà in mamani cavallo e mia vita la terra questa cosa che ci annuncerà da che sono te non c'è che mai la capo cantava che si costruirà in mamani
Jesus
Yesus ko ya gadis ko baguma tinufte manako silayon natinte di bata hijabasu inakota ponte na penasu simbol kati tushi rakafte ate famu kina sofinate Yesus ko before Manora, or else I Jangan luangkan